Orazi Entertainment. Ashama harka fuune jira jirtu jecha har'a kan argamnu biyya Jarmanii magaalaa Forshaayimitti argamna hayyudurii adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa simachuuf asitti argamna har'a artiist gamtaa waliin jirra artiist gamtaa gaaffilee gaggabaabaa si gaafadha Jaaldaawud Ibsaa hayyudurii abaa'oo meeqaffaadha Ela kunusa kan jedhema meeqaffaadha dedeebisi tokkoffa hayyudurii abaa'oo tokkoffaadha jechuudha hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud hayyuduree meeqaffaadha hayyuduree afuraffaa fakkaata irra deebi'aali hayyuduree jaarraa abbaa gadaa galaasaa dilboo leencolata hayyuduree miti barreessadha leencolata hayyuduree tan leencolata galaasaa dilboo Aye, gara gaafii biraatti dabarra Ziyaad Barree hoogganaa zoonii kamii ture? Ziyaad Barree mootummaa Sumaalee moo? Ziyaad Barree hin beeku. Okay, kan argatteerta okay. Gaafiin biraa inni ansi gaafadhu Abbaa Dulaa Gammadaa bara meeqaaf abaa waliin qabsaa ture? Abbaa Dulaa takka abaa wajjin qabsaa hin beeku. Okay, kabira kan si gaafadhu kuma dammaqsaatii fi Junayd Saaddoo mamaa irratti wal lolan. Kuma dammaqsaa fi Junayd Saaddoo I think waa'ee master plan ta'uu danda'a. Ragaan kee maal wal lolu jira? Maaliif haasaa isaanii akka dhagahaa turettis miidiyaa irratti obbo Abdulaziizii fi itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kuma dammaqsaa miidiyaa gubbaa ta'anii waa'ee master plan akka Oromoo miini akka Oromoo lafarraan buqqaasne dubbachaa fi haasaa turanii obbo Junayd Saaddoo nama erga biyya irraa bahanii biyya deebi'anis waa'ee master plan yookaan ammoo tinuu sararama daangaa yookaan bakka dhagaa kenne Finfinneen hagam akka bal'attu enough of that Maglacaan kennini gaafii. Okay, master plan mormaa turre dura dhaabbanne jira. Askila gaafiin biyya kabira abaa'uun eessattii fi bara meeqa hundaa'e? Magdichi hundaa'ee bara 1973 akka lakkoofsa faranjitti garuu annaawus qate jechuudha. Garuu kan hundaa'ee bara 1971. Okay, hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa umriin isaanii meeqa? Umri isaanii I think mana 60moota keessa. Akkasii turtii gabaabaa namoota kana wajjin gooneen akka gammaddan abdii guutuu qabnaa mee gaaffilee amma asirratti gaafataman kanniin gaaffilee hin deebi'in komentii jalatti isinis deebisuuf yaalii godhaa Orazi Entertainment subscribe godhaa jechuu barbaannaa akkasii gaaffilee hin deebi'in komentii jalatti deebisaa Jaaldaawud Ibsaa hayyuduree abaa'oo meeqaffaadha Abbaan Dulaa abaa'oo keessatti qabsaa okay sun sa'a deebisee jira inni biraa ka deebisuu qabdan ammallee kamii let me think umriin Jaaldaawud Ibsaa meeqa ka jedhuu fi akkasii gaafii achirra gaafatamanii hin deebi'in deebisaa jenna babbaayee subscribe asuma jala gattu qa subscribe akkasii kana waliin jiru mana duraa hubatu jira warri manni duraa hubatu ijjeessatti qabani beeka raachiin bishaan keessa wajjin jiru raacha ati maaltu siyyisiisaa jira mana duraa hubatu uummanni kun mana sanaan sinadee bishaanii wajjin ibidda lafa beewoyii fi ibidda haareetti qaqqabummaan immoo jechuun deebinee fi asirraa iyya malee waan takkaa miti galatoomaadha deeggarsi armaan kana gorummoo guyyaa seenaa qabeessaa dhiqoo qabdanirraa itti deebinaan isin jaafoomee hamilee jirra itti arraan kana lafa haadhee deeggarsa kana bakkee haadhattee asii dura lafa keessee asaabaatu mee asaabaatu ba arra guyyaa irraa jalqabu haa jalqabu qabee ho'onnee dabalatee saba isaatti gaara seenaa hundi jiraatu haqatti qabatee asitti as boqqolloo dhabamu